rabbi khairii haa godhu jennaa jechuudha. Gaba biyya teenyaa ammoo nauffolchaa irra sin jalaa utaalee karaa Itoophiyaatiinis oduun bareedduun deemaa jirtu karaa daangaa irratti tuttuqqeen karaa Eertiraatiin ni jirti. Haa ta'u ammoo mootummaan kun gammatti kaa manguddoo abbootii amantii olumaayii gara akkasuma amantii cufaatu gara Tigraayitti erganii rakkoon kun keessaayyuu uummanni Tigraay lola kanatti akka seennee fi wanni hundi godhamaa jira wanni danda'ame yoo dhiibbatee caphee dhufe ammoo wanni godhan takka illee hin jiru jechuudha. Wanni duulli godhamaa jiru amma duula walumaa galatti bishaan abbayyaadhaa kun akka eebbifamneef gufuu ta'uudhaa fi gartee fiigamaa jira. Asumaan oduu itti aantutti isinitti fufaa jechuudha. Oduun itti aantu rakkoon uummata Oromoodhaa kan biyya keessa jiru dhaabbolee siyaasaa Oromoo moora maqaa kanaan qabsaa'u malee uummanni Oromollee rakkoon qabu mootummaan kunillee rakkoon qabu gaafiin Oromoo hin deebiin illee hin jirtu jechuudha. Maaliif gaafiin eenyu waggaa 7 dhiisi biyya shamtee ajooftee sadarkaa kana geettee fi wanni hedduu walirratti tuulamee taa'ee dhiisi osoo biyya nagaa taate mootummaan kamuu waggaa 5-7 kana keessatti deebisuu hin danda'u jechuudha. Deebiin dhawaataan deebitii deebiin hedduunis deebi'aa jirti. Gaafiin uummata Oromoodhaa inni jalqabaa ikoonoomii miti nagaa abbaa biyyummaadhaa gartee ofii biyya tanaa uummata guddaa sabni guddaan biyya kana keessatti irree guddoo qabu kan diinaan yeroo cufaa waggaa 160-70 ol gabrummaa jala turee fi gartee caphee nama jalatti mirgi isaa irraa dhiibamee afaan aadaan amantiin isaaf sablammoota waliin cabansan deebi'ee rakkoo kaloo jirtu diinota san ofirraa buqqisuudhaan deebisee suruphee heeraaf seera waan hunda jijjiiree rakkoo biyyi sun qabdu waan kaleessa jallate qajeelchuudha jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa dhaka itti jiru isii tana rakkoolee jiru san diriirsuu qajeelchuu ummatoota kan akka walii galu jalqaba kaa ummata tokkoof wanni barbaachisu bu'uura jechuudha. Bu'uurri maalii misooma wanni guddoon irraa eegalamu fakkeenyaa fi biyyi takka kasiin gad dhaabbattee rakkoo ummataa hiittee mootummaadhaa karaa qabaachuudhaa karaa waa hundaa murteessaa jechuudha. Deemtee waa hunda dalaguu nageenyi murteessaadhaa. Eegasii gartee gara itti aantu deemama jechuudha. Kanaaf mootummaan kun wanna hedduu silaa barbaachisu biyya kanaaf barbaachisu godhamaa ture godhaa jira. Haa ta'u amma kaa dhaabboleen Oromoo tuni namni yeroo cufaa gartee balbal namaa dhadhahee bakka hunda fiigee rakkoo Oromoo tana maqabachuudhaan Oromoon hin bilisoomne rakkoo qabdi ajjeefamaa jirti ikoonomiin duutee jirti beela jira waan adda addaa qabatanii fiiganii jechuudha. Gaafa diinni bulchuu diina biyya teenya bulchaa jira diina kana cabsina jedhamee deemamaa ture dubbi haqaati waan jirtu waan fakkaattu jechuudha. Adda gaafa ilmaan Oromoo bulchan ammoo isaan madda rakkoo Oromoo ta'uun isaanii ardhallee ilmaan Oromoo waliin dalaguu rakkoo jirtu kana waliin yeroo iyyuu kennaniifi atleast yoo xiqqaate waggaa 3-4 yookaan waggaa 5 bara filmaata duraa kana mootummaa tokko kennamee yoo inni biyya jijjiiruu dadhabe yoo inni rakkoo jirtu furuu dadhabe duulli irra banamaa jechuudha. Isaan mootummaan osoo filamaa jiru iyya eegalan. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad Aliitu muummicha ministeeraa ta'a kana eerra Ameerikaan jennaan dhaabbolee siyaasaa Oromootu iyyee jechuudha jalqaba. Hin tahuu kan jedhu fidan. Hin tahuu kan jedhu fidan jechuudha. Hin agarree sababni osoo dhagaa fi wal gaafatanii uummanni Oromoo wal gaafate sababni muummichi ministeeraa hin ta'u jettaniif maali jedhee namni gaafate hin jiru. Osoo gaafatanii silaa deebisii hin dhageenyaa ture jechuudha. Haa ta'u ni ta'e. Maaliif ta'e? Furmaata biraan qabu uummanni Itoophiyaa. Namni kun jabaa fayyuu beekaa ka ta'e dhiisi yoo inni nama waan beekneef nama laafaa tahee furmaanni qabu biyyoonni guddatan. Warroonni gartee xiinxallan siyaasaa gaanfa Afrikaa kana keessaayyuu warri qoratan warri biyya kana quba qabaachaa turan yeroo dheeraa mootummoota dabree wajjin dalagaa turan Itoophiyaa wajjin karaa siyaasaatiin karaa ikoonomiitiin karaa dippiloomaasiitiin warri dalagaa turan guutuun isaaniitu ni ilaalanii jechuudha. Muummicha ministeeraa waliin firooma qabaatanii yookaan dantaa irraa qabaataniiti miti. Inumaa nama isaan wajjin waan takka hin qabne jechuudha. Warri silaa isaan barsiifatan isaanii waan hedduu hidhaa qabu osoo jiru laalanii namni dandeettii qabu Itoophiyaa diigamte tan Itoophiyaa gosaan amantiidhaan waan hundaan sabaa sablammoonni 83 keessa jiru inni kun hundinuu walitti hin galle kana namni tokko godhee bulchuu danda'u dandeettii san qabu barumsa san qabu ogummaa san qabu muuxannoo qabu ammallee yoo kalolaan deemamullee taate namni waa'ee waraanaa irraa beeku yoo karaa nageenyaatiinis ta'e waa'ee nageenyaatiin namni beeku namni ammoo barumsa silaa biyya takka bulchuu barbaachisu barate gahumsa gasii qabu kam jechuun mootummaan Ameerikaadhaa nama maqaan isaa Dr. Abiy Ahmad Ali jedhamu eerraa jette jechuudha. Gaafa kana rakkoon nama dhalate. Maaliif Oromoon silaadha. Eekennaa Oromoodhaa yoo guddate silaa sunuu gaafachuun hin ta'u eeganni Oromoo jedhan Oromoo yookiin namni Oromoo eejanis bira dabran. Oromoo isaa dandeettii qabaan bulchuu danda'an laallama sun hin laallamne hin ta'uu jedhame jechuudha. Laala bakka tana poointii isin tuquu barbaadu. Dr. Abiy Ahmad Ali hin ta'uu jedhame maaliif namni jedheen hin jiru. Ammoo isaan osoo namni maaliif hin jedhinu jedhamee jira. Barumsaan qabu dandeettiin qabu Oromoo miti nuun jedhanii jechuudha. Kasimi
Oromoo mitillee nuun jedhanii barumsallee qabu dandeettiillee qabu sirna kalee deebisuu deema nuun jedhan. Naa qabadhaa amma poointii sirna kaleessaa nurratti fe'uu deebisuu deemaa nuun jedhan. Xiqqoo isii osoo hin bullee waan san garagalchanii waan biraa nutti himan. Sirna kalee hin deebine muummichi ministeeraa. Inumaa warri kalee sirna kalee muummichi ministeeraa deebisa jedhu har'a isaan sirna kalee waliin ta'anii isa duuduu eegalan jechuudha. Warra sirna kaleessaa wajjin isaan wajjin dhaabbatanii walii galanii irratti duuluu eegalan. Oromoo mitii nuun jedhan. Inumaa hadha Oromoodhaa mootummaa Oromoo ijaaraa jira. Jeneraaloonni Oromoodhaa, kolooneelonni Oromoodhaa, ministeeronni Oromoodhaa, raayyaan ittisa biyyaa guutuutti Oromoo godhaa jira. Sabaa sablammootaa fi Amaaraaf Tigreedhaan ga'uu qaba hangoo kan jedhu fidanii jechuudha. Waliin dhooftu dubbiin tun wal dhoofti. Kanaaf rakkoon uummata Oromoodhaa paartii siyaasaa Oromootii isiniin jedhe. Achi biras kun inumaa amma kaa maaltu dhufaa jira? Itoophiyaa mitii jedhan jechuudha ammallee harkaa wal dhoofti dubbiin. Namni kun Itoophiyaa mitii. Arab Imireetii guddifatee jedhan jechuudha. Waan jedhan hiiksii hoo jette cittoon jedhan. Eekaa bakka biraatiin madaa baasuudhaaf cittoon akka malaan sun tuqee harki qeensi tuqee qaamarraan deemee qaamni guutuun ciccituuf hiiksii hoo jetteedhan. Akkasanii oofanii maal fidanii inumaa Itoophiyaa mitii sittiziina lammii Itoophiyaatii mitii nuun jedhan. Maaliif harkaa dhumate rasaasni isaanii? Harkaa dhumatte siyaasaan isaanii jechuudha. Isaan muummicha ministeera irratti duuluudhaaf yookaan nugusaa yookaan sirna kalee deebisuu deema yookaan dikteetaraa yookaan beekumsa qabu yookaan akkas hin ta'u jechuu malee furmaata biyya tanaaf ta'u yoo Oromoon rakkoo qabaatte gabrummaa jala jiraatte yoo Oromoon ikoonomiidhaan siyaasaadhaan waan hundaan miidhamaa jiraatte furmaata saba kanaaf qabatee dhaabni siyaasaa Oromoodhaan dhufne jechuudha. Wanni isinimuu barbaannu har'as fiigaa jiran. Maaliif fiiguu jiran? Uummata Oromoo burjajjeessuu har'as uummata Oromoodhaa akka inni bitaa mirga duraa duuba laalu godhu gara laalu akka laalu yoo inni duuba laalee galakkisi dura jirti yoo inni uf dura laalee si bitaa jirti yoo gara bitaa laalee mirga jirti jedhanii uummata keenya dhamaasaa jiran jechuudha. Maaltu san isaan godhu homaa harkaan qaban beekumsallee qaban caasaallee qaban ijaarmallee qaban kaayoollee qaban walumaa galatti uummata burjajjaa'e uummata ofii fuudhama'e uummata ofii wata harkaan qabne isa kana jechuu gartanii yeroo hedduu as gubbatti yeroo sooshaal miidiyaa kana gubbatti hundi keenya waan nu kaafnu jira. Wanni kaafnu sun maali? Anillee atillee hundi namaatu wanni namoonni kaasanii as gubba kaleessanii waan tokko irra guddaa sooshaal miidiyaa kana gubbatti deemaa ture akka Oromootitti. Maali inni? Kaleessa shanee ture. Shanee nan maqaa isiidha hin jiru jechuudha. Dagatamtee jirti. Inumaan yeroo garii sooshaal miidiyaa kanatu haalli deemu nama yaadachiisa malee warri kaleessa shaneen dhuftee araa kiiloo seentu nuun jedhu ni dagatan. Akka namni nama du'e gartee garaa irraa muratee dagatee biraa galutti dagatamtee jirti jechuudha shaneelleen. Eegasii deebi'ee hoo maaltu dhufe faannoo. Faannoolleen hadhas sadarkaa dagatamuu deemaa jirti jechuudha. Namni hin dagatamne yeroo cufa sooshaal miidiyaa kana gubbaa ka'u eenyu ture? Nama Jawaar Jan jechuudha. Inni ijoollee ijaarrate qaba. Namoota hubannoota akkuma isaan qabne warra gartee gandaan wal ijaare, warra amantii wal ijaare, warra dantaa wal ijaare, warra wallaalinaa wal ijaare isaan kanniintu jala jira jechuudha. Warri kunniini wanni addas baasuu barbaade maali? Beekumsa malee hinaaffaa jibbaa gandaan kun ganda kaanii jibbuudhaan kun amantii kaanii jibbuudhaan kun dantaadhaan kun morka gartanii beekumsaan alatti morkatan morkachuudhaan nama kana jala hiriiranii kaanii jechuudha. Inni ammoo akkuma argaa jirtan nama ijoolleen warri gartee siyaasaa qabsoo Oromoo kana keessatti gahee hin qabne bara jijjiiramni kun dhufuu deemu Oromummaa dammaqee lafaa ka'e namoota dhageettiidhaan artiidhaan karaa adda addaatiin waa'ee Oromoo dhagaanii Oromoo rakkoo qabaachuu gabrummaa jala jiraachuu warri dhagahee deemaa ture. Ka ammoo gaafa jijjiiramni dhufe daaddaa abbaa keenna abbaa qeerrooti abbaa qeerroo jedhanii lafa kaan abbaa qeerrootiin Jawaar Mohaammed Baazawee abbaan qeerroodhaa rabbi jannata naa qananiisu namni qeerroo ganamaa qeerroon qeerroo ganamaattu jira abaa'oon abaa'oo ganamaattu jira. Akka warri gariin haadha qabsoo Oromoo tana keessatti kaayoo ganamaa gannaa gante yookaan nuun jaansan kaayoo ganamaattu jira. Eenyu sooressa jaarraa abbaa gadaa qabbaan qabsoo qeerroo Oromoodhaa achi jechuudha. Sigalee yoo silaa qeerroon namaan waamamte abbaan qeerroo yoo jedhan abbaan qeerroodhaa jaarraa abbaa gadaati rabbi jannata naa qananiisu jechuudha. Wanni sun adda namoonni hedduun akkuma waan qeerroon Jawaar irratti ijaaramtee yookaan jijjiirama kana irratti ijaaramtee qabsoo godhaa turte miti. Qeerroon Oromoodhaa
dardarri Oromoodhaa qabsaa'onni Oromoodhaa takkaa qabsoo Oromoo keessatti dardararraa haga manguddoo ganna nama 100 oliititti qabsoo Oromoo kana keessatti hirmaannaa guddaa godhanii jiran jechuudha. Qabsoon Oromoodhaa nam tokkoon addan baane qeerroo qarreedhaan yookaan ammoo dardaraa yookaan ebaluun addan baane uummanni Oromoodhaa amantiin kutaan gandaan osoo hin qoonne fincila namuu akka danda'uun waan danda'uun kun qawwee fuudhuun kun fincila ganda keessaa kaasuudhaan kun hidhamuun kun ajjeefamuudhaan kun dubbachuun kun barreessuudhaan kun artiidhaan qabsoo Oromoodhaa kana finiinsaa waliin oofaa ture jechuun namuu gahee isaatiin kafalee takkaa divide adda Oromoo qoodanii qabsoo qeerroodhaa jedhii lafa kaayan kun is jalqaba dhufe jechuudha. Maaliif kun tooftaa ittiin bakki itti Oromoolleen dagamte hadhas rakkoon itti galee ijoolleen Oromoollee adda itti dagamte qabsoo kan akka waan qeerroon qofti gootetti lafa kaanii ammallee akka waan jawaar qofti godhetti lafa kaanii uummata keenya dogongorsan. Dogongorri kun bakki irraa dhufe maalidhaa? Qabsoon godhamte bari jijjiirama dhufu kana keessa godhamte istiraateejiidhaan sagantaadhaan pilaaniidhaan kan dalagame osoo hin taane namoonni uummata Oromoodhaa hadhaa gabrummaa jala turu yeroo dheeraa roorroon irratti deemaa turte isaa gubate isaa kaleessa illee qabsaa'aa ture bakka danda'uun hidhamaa ture ajjeefamaa ture biyyarraa baqachaa ture godhaa ture kana namuu ka wal quban qabne bakka jiru yeroo wanni takka dhootetti utaalee namuu manaa ba'ee jechuudha. Dambaliin dhufte uummanni keenya Harargeedhaa uummata miiliyoona 2 ol buqqa'ee wareegama gam kafalee haga ayyoon mana wajjin ilmaan isaa cileetti manaa gabbaatee cileetti deebitu haga uummanni keenya jiruu guutuu dhabee namni baangaadhaan cirame rakkoon gurdaan uummanni Baalee akkasumatti irra gahee rakkooleen kun guutuun uummata keenya irra geette jechuudha. Inni kun maal godhee dambalii fide qabsoo Oromoo keessatti sochii hamtuu fide kan nam tokko osoo waliin qoonne itti gadi ba'e jechuudha. Haa ta'u namni dhumate kallattiidhaan qeerroollee yoo ta'e uummanni Oromoodhaa balaa san keessatti balaan isaan dhaqqabin hin jirtu jechuudha. Aayyoon ilmaan biraa ofii biraan hafne abbaan ilmaan ofii biraan hafne jechuudha. Uummanni Oromoo bakka jiru tokkollee gaddeebi'ee ol deebi'ee taa'ee qeerroo qofatti hin dhiifne. Inni kuni rakkoo maal fide? Rakkoon inni fide qabsoo Oromoo tana bakka dhoorgu burjaajjessu nam tokko kennuudhaa fi qeerroo qofa jedhanii kaa'uu dhufe jechuudha. Akka dogongora gaafa qabsoo uummanni Baaleetti godhame qabsoo qotee bulaa jedhanii baasan gaafasis tooftaa akka maqaa qeerrootiin dalagame kanatti dalagame jechuudha. Qabsoo qeerroo Oromoo jedhanii adda baasanii kaa'an jechuudha. Akka waan ijoolleen kun mana keessaa addatti wal ijaaranii qeerroon fincilanii gabbaanii qabsoo kana godhaniitti miti. Qabsoon godhamte kamuu uummanni tokko yeroo hundaa yeroo qabsoo godhu wanni inni qabsoo uummanni tokko diina qabaachoo roorroon irra jiraachuu fi roorroo san irraa falmachuu mul'ise maali? Kutaan amantiin gandaadhaan xiqqaa guddaan dubartii dhiiraan gaheessaaf nama gaheessan ta'in itti adda laallattu. Maaliif uummanni diina isaa irratti yeroo fincile ka'e nama hundinuu gamtaadhaan ka'ee fincila jechuudha. Yoo garee wayii fincilte garee tokko tageessaa miidhamte yookaan rakkattetu waan san cabsee duratti as ba'e jedhamee himamaa jechuudha. Kun akkasii miti. Paartiin siyaasaa addatti qabsoo san godhe illee hin jiru. Namoonni illee kan adda godhan hin jiru jechuudha. Warra mootummaa wayyaanii wajjin dalagaa turan OPDO irraa eegalee haga adda bilisummaa Oromootitti haga dhaabaa tokko jeneraal Waaqoo guututti ilmaan Oromoo ka keessaa kan alaa nama osoo adda waliin qoodiin hirmaannaan irratti fudhatame jechuudha. Uummanni keenya akkasiin diina kana cabsee abbaa biyyaa ta'e yeroo dhufame ammallee kama argaa jiran kopheessuudhaan muummicha ministeeraa OPDO akkasuma gartee ilmaan Oromoo hedduu alatti irraa baasanii qabsoo tana fuudhanii nam tokko harkaa'uudhaaf tattaaffiin godhamaa ture. Inni kun dogongoraa yeroo san uummanni Oromoo waliin dalage keessaa tokko jechuudha. Gaafas lakki qabsoo tana waliin goone ilmaan Oromoo martuu irratti hirmaatanii jiranii dhaabboleen Oromoo guutuun isaaniitu irratti hirmaatanii jiranii haanam tokkollee ta'u maaliif dhaabbolee ala jiranii jiranii akka adda maqaa isaanii hin faate jechuudha asmaraa warri jiru. Haa ta'u maaliif yeroo wal qoonnu waan hin ta'iniif wanni barbaadaa Oromoon turte bilisummaa waan taateef wanni Oromoon barbaadaa turte diina koloneeffataa gabroonfataa sarraffamee isaa murteessu kan ofirraa kaasee ofii murteeffachuu waan taateef namni hundinuu gartee irratti hirmaateedhaan osoo deemamee tokko dogongorri kun hin dhalatu. Maal jedhame afaan qabadhaa isin gartee qabsoon taqeerrootii taqarreeti. Yeroon taqeerrootii taqarreetii nuun jedhan jechuudha. Baasan ubbaasan waan aadaa Oromoo keessatti illee hin jirre waan heera addunyaa keessatti illee hin jirre karaa rabbitti illee hin jirre jechuudha. Dardarri lafaa dhufaan innuu andareejii qaba. Sadarkaa inni andareejii irraa yoo ba'e aadaa Oromoo keessatti illee addunyaa keessatti illee bulchiinsa irratti yeroo inni hirmaatu qaba jechuudha. Yeroo inni gartee wanni tokko isaan waamamu jira. Yeroo baay'ee qeerroon ijoolleen namni gartee ganna 35 gadi yookaan ammoo 30 gadi qabsoo godhanii eeguudhaan qabsoo godhan san fuudhanii abbaa dhimmi ilaaluu kennanii biraa galan. Fincila kaasuudhaan mana barumsaa keessaa dirree lolaa deemanii loluudhaan waan isaan gahee isaan barbaachisu kana godhaniiti yeroo ummatichatti waan ummata jalaa bade miidhama ummataa san yeroo argan waan ummanni isaa dhiibe san irraa dhiibanii yeroo ganda isaatti galchanii deebi'anii ummatatti hayyootatti warra biyya bulchutti warra dhimmi ilaaluu kennanii biraa deebi'an. Ka Oromoo akkas hin taane
qabsoo qeerroo jedhan qeerroon murteessaa yeroon ta qeerrooti kana fide nuun jedhan jechuudha.